ayyee waan goon okay akka goonu boru yesuus irraa naasoynu qur'aana kiyyarra allahan waaqamu waaqaa miti qur'aana bichaadhaan hojjine haasoyta والبرا كم نيها سومنا no in qabnu qur'aanuma kiyyarra ammas didde wangeela hin barbaadu wangeela hin naasoynu yesuus hin naasoynu ani qur'aanuma kiyyarra hin allahan akka waaqa ta'e si hojjaa saw qur'aana kiyyarra allahan akka waaqan ta'e hojjine haasoyta ammas filannoon sii kan nega didde yesuusisi والبرا كم ننجري إله يسوع akkana kana hojjine haasa waa takka siifuun galle irra deem والبرا كم kana نيها hin dhiyaanne kun waan wal qaba aboo waan siin jedhe mee dhiira yesuus siif waaqa moo waaqaa miti والبرا كم نيها سومنا afaan oromoo na dhaggeeffadhu deemis yoo kana taate asittuu kana kana normaalii hin beeytu kabajan qabdu beekumsa keetiin si madaalu deem yesuus siif waaqa moo waaqaa miti يسوع توا قدمه الله توا قد سجد والفانا مريم goobasi mata duree lama barkuun akkasitti waan siin jedhe meena dhaggeeffadhu maal wal bira qabdaami quraanaa siin beeytu ati barataadha akkamitti si hojjaasa dura waan siin jedhe gaafuma kana jireenya na dhaggeeffadhu sa'a I don't want to waste my time with you bro I need someone intelligent someone who knows deeply Quran and Bible nama akkasii san barbaada malee ati fi yoo karaarra deemtu ni un baranneetu I don't want to waste my time sa'a kiyyan billeessu bilaa sa'ati it's a gold jan it's a money I don't want to waste waan siin jedhe yesuus siif waaqa moo waaqaa miti anaaf waaqaa miti yesuus ergamaadha nama uumama akka kiyyaati dhiira akka kiyyaati siifoo أنا في يسوع واقع دانجر سيه gobas frodde holdan itti asoy na dhaggeeffadhu dhiiroo na dhaggeeffadhu afaan oromoo siif hin galle sa'aan fitin kana booda si hojii I don't want to waste time yesuus waaqaa miti jedheetiin wangeela keetirraa si hojii haasawa yesuus waaqa jetteen hojii haasoyta kana dhiira meeqarra baqate barsiisaan kan kee kaateettu miti maaf wal bira qabu sodaate wal bira qabne walla Allah fi yesuus bira qabu fayyaan qabdu amma gaafii keenya sa'aateenya fitini dhiirri paastaroonni kota gadda dhalatee fi Allah dur kaasee jiru wal bira qabdaati daa'ima xiqqaa maaliif Maryam maan nuni immoo akka sennee nama nu beektaa mucaa diqqishaa gadda dagna qabate viidiyoon as bee taraa takka sagantaa qabanna sagantuma kana qabanna viidiyoon as bee taraa takka iyyee siin waraabaa jiran as bee si ay Allah tu waaqa moo yesuus tu waaqa wal faana mari'annaa si akkuma ta'e viidiyoos bee ni waraabne akka dhiiraa viidiyoo bayyalla viidiyoos bee iyyee ni waraabna okay sirraa ta'e malee asbay video sira video bay silalleetiin asbay ka boru mari asbay video sira waraba video no jaseta borun so jasa borun sinjare Allah tu waaqa borun sinjare amma harran ta'u sagantaa qabanna boru no jina soita muutii maa qabdan jaran bosingo boru no jina soita gobasi video be medro video wal marena namni jechuun wallaale wal marena okay asbay muutii maa qabde bolees asbay rafaan jiraam dukkana laddo bahi as ifa ibsadu dan taatee dukkana qabin dukkana argitu video rakko mina gabbay ni qaba ifaan telefoonni ifa ofif built inside the light ofif firat jaarame jira in qaba screen light kana gattoke isin argisina jireenya kan akka cufatti dukkana keessa bay gara ifaa qottu dafi light nama jechuun dhokotee no jaasawa dukkanni eenyu dukkanni bari isa yesuusin namanne obboleessa goobasi dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu ati nama waaqeessu ani nama waaqeessin akkam wal niqixxeessita ati nama ila siif nama anaaf garuu waaqa sin Allah kenna biratti waaqa miti wallahi dubartii sirra jabdu because na dhaggeeffadhu waaqayyo kan kee mee siif nama dhaggeeffadhu mee siif nama na dhaggeeffadhu waaqayyo kan na dhaggeeffadhu mee nama dhaggeeffadhu akka dhiiraa mee dhiiraa kan akkamitti nu jaasaw kana marrattu mana kanatti na dhaggeeffadhu kan kabaa keessa taa'uu si na dhaggeeffadhu yaa nama gortee waaqayyoon kee qaama saala qunxurroo qabu waaqayyoon kan kee kittaannaa irraa mura waaqayyo kan kee namni ajjeesee awwaale tamma kana joonjummaan kee dadhabinni kee inni guddaan isa kana no kanaaf dibeeti kanaaf dadhabinni kee waaqayyoon kan kee qaama saalaa akka keetiin qabamu yesuus na dhaggeeffadhu harka mirgaa lama gogaa qaba naafaan hin dubbattu gogaadha Allah hayyee fixatteemi waaqayyoon kan kee qaama saalaa akka kiyyaa fi keetiin qabamu hin qabu deebisi gaamma
Amma kam godare akkas isin dhiisanii deemka qaama saalaa nama qaama saalaa waaqessuun hojii akkamittiin haasa'an sagantaa haleluuyaa baga jiraattan jiran ajaa'ib namni nama waaqessu waaqayyoo isaa namni boolla qotee fi sanduuqa itti keessa kaayee huccuu irraa jijjiiree awwaalee biyyeen sitti salphattu jee biraa deebi'e waaqessu akkamitti Allah yaa jool qixxeessa akkana taphee namni caafaqee meeqoo wangeela isin dubbisa dhiisme caafaqanii itti tufanii gadi baasanii fannisa rarraasanii akka qeerransi gartee foon nama xuuxee dhiigarra fannisutti achirraa eegas gabbuusanii awwaalanii biraa deeman jiran. Asirratti Ustaaz Abu Mu'azzar asirratti yeroo hedduu kiristaanonni gaafii kana dhiyeessu. Mucaa deengadda gaafa kittaanatu gisee irraa muran jedhee dhukkubsatee fi akkamitti Allaahun. Anuu dhukkubooyuun ture. Guyyaa gisee qurrutti godhanii guyyaa 8ffatti irraa muran jedhee dhukkubsate akkamiif fideetii inni Allaadhaan wal qixxeessame warri kiristaana kun akkamitti yaadda namaa fi nama takkaa isaa jireenyaa fi dhuma akkamitti wal qixxeessa. Abduu yeroo nuti hin ka'e naam. Fakkeenyaaf ani wanti jarri sodaatan yeroo baay'ee Abu Mu'aaz namaan jedha fakkeenyaaf. Tokkommoo Abu Mu'aaz namaa miti yoo naan jedhe nu lama waliin haasa'uu hin dandeenya moo hin dandeenyu? Hin dandeenya. Yoo an namummaa keessa mirkaneesse uummanni Abu Mu'aaz nama ta'uu fudhata. Yoo moonni sun Abu Mu'aaz namaa miti kan jedhu jiraate Abu Mu'aaz akka nama hin taane fudhatee naan an harka kennadhaa jechuudha. Mee waan gootan wallaahi kiristaana jaldeessaa fi hundasi qur'aanuma qofarraa Allahan waaqaa miti jedhin abadan yoo wangeelaan isin injaan. Takkaayyee Yesuus wangeeluma qofarraa inni Yesuus ergamaa ta'u waaqa kan ta'e akka namatti haasa'uun hin abadan ni beekan hin seenan. Okay dhiisne Muhammad akka ergamaa ta'e takka ergamaan ta'in quraanuma qofarraan hojii haasa'u jedhin kiristaana tokko kan ishiisii jedhu naaf iddoo anaa kijiba. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ani Muhammadur Rasulullah hin jaamiti inni leessa Muhammad Rasulullah jedhee fidachuu qaba. Akkanatti wangeela isaanii kan rukkunnu gartanii Yesuus gisee isaan maarreedha jedhan kunooti wangeelumaan. Akkana jedha kunoo kakuu moofaatiin haarawaanis. Wayi quraana fitu jira. Hundee nagaan siif haa ta'u. Halo galgala kana warra waaquu feerna dhufaa bara. Baniin bantaa hundee. Ishee nu dhorkuu deemte enteen hin salaattuu fi hin salaattu. Hin salaattu hin saalfattu. Hin salaattu hin saalfattu. Hin sadaqattu rabbiinis hin sodaattu. Amma quraana qofarraa Allah waaqaa miti jedhiin hojii qabadda namaa sadaqa jarri gammachuudha miti tilaawwanni kun. Mee kanuma feete dhaqe wangeela keessan hin xooynu Allahan waaqaa miti jettanii amantanii qur'aanarraa Allahan waaqaa miti jedhaatii qur'aanoo bichaa raasaa jedhu nam takka. Okay, takka wangeela qofarraa jedhin abadan jedhan ni beekan. Hin beekan. Isin akka maal akkamii ofirraa dhiifti wanti wangeelli waan Itoophiyaa haasa'itti kun bakka hedduutti Itoophiyaan akkas taatee bara nuti ganama dhiisna qur'aana kanarraa Allahan Allah miti kan jedhu yoo naaf iden ganamaan darbee deema. Muhammad ergamaa miti jedhee qur'aana kanarraa kan naaf iden ganamaan dhiisee deema. Isaan nuti bara asirraa Yesuus namaa miti waaqa qaba waaqa waaqessa humaa gochuu hin danda'u hin beela dhukkeerraa kaasuu jira jedhan. Dhiisanii bara amma maaltu nu galchee nuti bakka dhiisanii bara amantii kiristaanaa waan jedhamu islaamni amma quraana kanarraa islaamni amantii miti kan jedhu amantiin dhugaa islaamaa miti kan jedhu asirraa fidan maal goonee naaf afarsoonii fi doktor Hamdiin asirraa fi cinqina mana cufnee yaanee garee gartee maal GW garee waajii haleluuyaa arrabsina waliin maal arrabsina nama dhiba barumsa barbaada arrabsina gayyaaneeti amantii nama arrabsina akkasi kottaa jedhin wallaahi kana bar jedhana. Gaafa harka kana kiu jedhan. Kidaane banadda. Kidaane walda Marcos. Akkasi gartee waldaa gartee Abu Mu'aaz Center jennee banna laal. Gaafa nu fudhachiisa. Haleluuyaa. Ameen. Warra sharaa kanatti birrii qaba jaanii sharaan banadda sharaa wattara. Jaanii qaba warra guddaa. Woyyoo. Kutaa kudha lama kufnaan sharuma dhaabbattaa bara. Sharaa fooshaa. Sharaa foosaa namni jalatti du'e. Ayyee abeet kidaane. Kidaane. Dawwala kidaane. Waccana jechuun mirqaan hafuura akka nu godhe hin beektan. Waldaan okkatti ijjan hin argine waldaan maayikiraafoon iyyumaa waldaan obbo man jedhu.
Wal dhaggeeffadhaa haasa'a kaa. Eshi. Nagaan siifaa ta'u kiristaana? Kiristaanummaa kootti hin saalfadhu. Hin saalfadhu hin jenne bare asumaan gaafadhe. Kiristaanaan jedhe eeyyee jedhime. Kiristaana Kiristoos. Goobas. Pheenxeedha ortodoksii. Amma kana gaana gaafate kunnaan loluu deema dhaggeeffadha boodarra nu lolee nu arrabsee deema. Akkasiimi? Sin arrabsan udaa. Hayyee hafuurri xiyyanatti himee jiran galgala kana nama TikTok irra jiru. Okay. Fuula qabaadhus dhiisisi. Hayyee waan jedhe. Ati pheenxeedhamoo hafuura kiyya kaabumoo waaqayyoon naa kanne. Waan jedhe. Koi kaa dhaabbadhu mee dhaabbadhu mana anaa gaggeessu jiraa miti dhufte keessummaadhaa barate mana namaa seente hantuunni kan alaa dhufee kan manaa baafate jedhani. Isin waan gaafin isin keessaan dhumu hamdii kana jedhanii bar dhuufuu fi maali yaani nama keessaan dhumu jedhan gucuma namni maa yaada dhuufuun isin dhumattu pente kana sira isaan dhumu wayita gaafin maa dhumare hamilee fi jette akkoo tiyyata ka hamilee fi dhuufuun nama keessaan dhumte jette Kama jiraatu waan taaneef. Jara kanaas waa'ee Yesuus maarree gartee gaafina sittiimeentu keessaan dhumtu sittiimeema jedha abboon maal natti himte ishi amma waan jedhu Amma dubbii koorii taate akka jedhamee dhaggeeffadhu ammas makaasa qoda akkana itti jedhan dullattiin haadha waaqayyoon aan jaa'ette ilma hin qabdu waan siin jedhe amma amantiin qabda amantiin kee pheente ortodoksii sitti mee takka laa ilaa kun sitti mee garte yoom natti himte ati pheente ortodoksii pheente pheenteedha okay gobas maaliif pheente taata ortodoksii maaliif hin ta'in Ortodoksii maaliif hin ta'in? Ani Yesuus Kiristoositti namaniya. Ortodoksii Yesuus Kiristoositti namantu? Hin beeku kan koon beeka kan nama ni ilaallatu. Okay, ortodoksiin baasaa qoo hin beektu ayyee. Hayyee maaliif musliima hin ta'in? Hin beekama kana eegi. Yesuus Kiristoos Waaqayyo tokkicha waan ta'eefi. Islaama maaliif hin ta'in hin jedhe ortodoksii maaliif hin ta'in ani Yesuusitti namanaa jette Yesuusitti ortodoksiin akka amantu beeku naan jette Islaama hoo maaliif hin ta'in? Inni kun ortodoksii isa ustaaza kan suuraa wanna ofirraa qabu kun. Ajaa'iba kun ortodoksii. Akkasiimi? Dhaggeeffadhu Abduse. Abduse dhaggeeffadhu. Warra si jala jiranis callisiisime. Namni dubbatu hin jiru boosan si jenna. Hayyee sirraa hin dhiisa amma okay amma ofirraa. Addaamte. Eeshi. Ortodoksiin Yesuusitti hin amanuu hin jenne. Okay maaliif kanaafuu maaliif ortodoksiin ta'iniin sin jedhe? Waan hin ta'iniif naa himi. Yesuus gooftaa jedhanii amanan ilma waaqayyooti jedhanii amanan maaliif gartee ortodoksiin ta'inii pheenxee taata? Ani kan koon beekaa Waaqayyo abbaan tokkicha Waaqa ilma Waaqa hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa. Okay ammas goobas hayyee waan sin jedhu ortodoksiin musliima moo kiristaana? Maan na ilaallatamoo waa'ee nama? Aboo singa yoo asirra dhufte akka dhiiraa na hojjaasa yoo naaso nagaan gabbu akkan si hojjaasa akka dhiiraatti naasaa haasaa gaafii akka dhiiraa yoo si gaafate akka dhiiraa akka dubartii si gaafate akka dubartii deebisee dubbii kee gara duubaa amma waan hin dhaggeeffadheef dhaggeeffadhu baga dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu ka Yesuus gurbaa manan jeeqin abbusee mannu guddisee na harki akkanuma dhaawata ni naasaa ragaan dhaggeeffadhu forwarding goone dhaggeeffadhu waan siin jedhe amma duros amantii keessi gaafachaa kitaaba 66 takka akkanatti siin def waan jedhe ani pheenxeenaan jette ortodoksiin akka warra Yesuusitti amantu ani hin beeku naan jedhe waan si jedhe okay si gaafadha ortodoksiin musliima moo kiristaana hin beeku jedhe ammas ati yaada kee duwwaa forwarding godhin kan namaas dhaggeeffatu gobazi qaal baqaal direct I'm asking you direct question answer if you don't want to answer exit from here exit ልታደርገኝ ትችላለህ ግን እኔ የሰውን እምነት አይመለከተኝም የሰውን እምነት ሊያወራ አይደለም እምነትና ምናምኔሽን ምን አገባ አንተ ኑቲ አማራ ሚቲ አኔ አማ ዮኒ መኛ ሚቲ እግዚአብሔር አይደለም ዮኒ መኛ ሚቲ አኔ ጎንደሬ ሚቲ ማራርጌቲ አማራን ሲፈቀደ አኩማ ከናኒስ አሁን ቃል እንተናገረኝ አፈርሶ ወረ ጎንደሬ አፈርሶ ከና ጃሳ ይሁን አና አፋን አማራት ጃሳው አንተ ጥያቄ አትመልስም ወይም ትመልሳለህ በስ አትመልስም ወይም ትመልሳለህ
Ani Oromoo Oromoon Kanaafuu Oromoo dubbadhu. Kanaafuu Oromoo dubbadhu bakka. Abarsoodha baddume abarso obsime እኔ ኦሮሞና ምናምኔሽን አላውቅም። ጥያቄ የኛ ጥያቄ ትመልሳለህ ወይም አትመልስም? ደፊ ani kan hin beeku ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አንተን ቤኩና ምናምኔሽን የለውም። በአማርኛ አንተ ነው የሚጥሙሩ የኛ ነው የሚጥሙሩ በስ ነው የምትምሩ። አው እሱ ትመልሳለህ ወይም አትመልስም? ፍጹም ኦሮሞ ፍጹም ፈኖ ነው። አው ኢየሱስ ክርስቶስ አላህ የአላህ ባሪያ ብቻ ነው። የአላህ መልእክተኛ ብቻ ነው። አንተ ከየት መጣ አንተ? አላህን ከሰሜ አማ ማተዶር ነው ድራጅ በአማርኛ እስኒ ወይስኒ ከይራ ኦሮሜስ አየ ኪዳኔ ዮ አስረቴ ዋን ሲጋፋ በጠበጠን ጨልሲስ ላይ በጠበን ቶልተና አቲና ደገፈቹ ዲዴ ተስገባው ዲዴ ዱፍቴ የቹ ነጋኑ ጋር ለምን ደገፈቱ ሜስ አየመስ ሱታ ሲደገፈዳ ዋን ጀዴ አም ዋን ጀዴ ኦርቶዶክስን እስላም ሞ ክርስቲያን ጎበስ ጴንጤን ክርስቲያን ሞ እስላም ክርስቲያን ማሊፍ ኦርቶዶክስን ተናየ ፍለኖ ኮድ ኦ ከናፉ ኦኬ كتابني بنتين كتاب ميك أردوفتي جاتمي جا أرثوذكسي نو بالقوتش أنا ما كان كتاب ميك أكن تين بيكو أرثوذكسي نبيتو زدت ميتك إيش يصير عليه سه أما قرر قرتي وانتاتين سيوفا وانجلو داود نام إجمو نام يقول قلنا نام نجنة داود جارتي نما تاب قدامي داود نما فوني ده جارتي نما تقرتي كنمتي سالات قدامي جارتي نما دغغورو دندا سينجنة داود راجي دمو راجي ميت Raji Waaqayyo timo ergama is he a prophet or not? Raji Daud kan jiru jiru. Moti da man. Moti da Daud Raji miti. Ergama miti. Miti. Yon si kan ne one kijiba deta. Fedi Raji Daud kan jiru fedi. Daud akka Raji te yon si kan ne. Ane kijiba deta. Rajota me abbako. Rajota gurguddo rajota xixiqqoo kan jedhaman macaafa qulqulluu keessa kan jiran abbo xixiqqoo fi xixinnoo siin jenne daawit raajii moo raajii miti beeku macaafa raajii daawit kan jedhu hin jiru qabdura kana ka hin dubbistu shibbista nama yoo dubbista macaafaati yoo dubbista yoo jiraate okay yoo jiraate ortodoksi taata pentee dhiifte ani nama shubbisu miti okay kanaafuu dubbisne raajii abduse ay nama shubbisuun siin jedhe waan siin jedhe barsiisa kotto dhaggeeffadhu barsiisa hoolotaatiin fide qoy waan siin jedhe dhaggeeffadhu seven kana ye raajii ergama akka ta'e raajii akka ta'e daawuyyoon sii kanne pheenxee dhiifte ortodoksiin taata macaafa raajii daawwit kan jedhu jiraannan naa fidi macaafa raajii daawwit siin hin jenne daawwit akka raajii ta'e fudhadhus hin fudhattu daawwit loltuu ture dhaggeeffadhu macaafa saamu'eel isa duraa keetti dhaggeeffadhu san siin jenne gaafiin keenya kanaa daawwit wangeela kee kun dhuga dubbata moo dhara dubbata dhugaa dubbata waan asirra jiru waan dhugaati moo waan dharaati dhugaadha waan asirra jiru ni fudhatamoo hin didda nan fudhaa daawwit yoo raajii jedhamee raajii jettee hin fudhatamoo galgala kanarraa hin gatta ana dhaggeeffadhu laal nan isin dhaggeeffadha ay macaafa raajotaa keessa Hisqiyaas Yisihaaq Hisqeel Daani'eel Obaadiyaa isaan kana Hose'aa Ambaaqoom warra kana keessa daawwit raajiidha kan jedhu jira taanaan abboleesso wangeelli kana keessa yeroo uumamaan lanqa mul'atu yaani sagalee waaqayyooti moo sagalee seexanaati sagalee waaqayyoodha maal taateeti seera uumamaan lanqa mul'atu yaani waan ni jiru waan dhugaati moo waan dharaati maal taate dhugaadha sagalee waaqayyoo dhugaadha jiraataadha goobas wangeela keessa hin seekan nu deema waan as keessa jiru yoon siikan hin fudhatamoo hin gatta aliif hangata daawwit raajii dheettee pheenxeen sobduu dheettee hin fudhatta Mommy.
Penteen nin sobee jetta yoon sii kanne. Gara baakki. Eh? Sobni wangeela keessa hin jiru. Okay, takkaa sitti mani takka argitee gartee Daawit akka raajii ta'e takka wangeela irraa argitee beektaa kanaaf wangeela irraa wala baabarati. Daawwiti. Wannati haasa'uuf deemaa jirtu naa gala. Maaltu si gala? Daawwit bara hoolota tiksaa ture kaasee adeemsa inni deemaa ture jiruun ni jiraataa turee fi erga mootii ta'ee waa'ee naadha manaa Uuriyaa fa'a. Haadha manaa Uuriyaa waan inni ishee wajjin kufeef. Kufeefin. Okay, sanamatti siin deebi'e. Okay, sanis siin deebi'e. Kanumaaf deemaa jirtaan fi kasoo keessa waan isin qophee waan keessa si baasnaa qoy. Waan siin jedhe Daawit nama ejjaadha moo ejjaa miti? Nama qulqullu moo nama ejju? Namni qulqulluun dhalate lafa kana irra hin jiru. Okay, Daawit nama ejje moo nama hin ejjine? Ejjinaan jedhime Daawit. Daawit isa kam jettaati? Daawit kama. Daawit kun lola Finfinnee markaattoo keessa jiru san maraata. Qafiira timaantiin gurguru. Qafiira direedhaa keessa jira timaantiin gurgura. Qafiira. Daawit amma ijoollee Isee keessaa nama dibame isa tokko. Nama mootii ta'e Israa'eliin bulche dhaggeeffadhu. Isuma haasa'aa jirta miti amma. Irraa hin gaafachuu jiraan. Ani kagartee qafiira kamirraa naa saa'u jira Daawit wangeela irraa naa saa'u jira bara. Idaan fiduu barbaaddeesh. Rebira maal jetta Rebira? Gaaffii kidaaneen si gaafateef deebisuu fi qabda. Maaliif wantichi wal hubachiisuudha miti kan seenameef. Daawit kamirraa saa'u jira waan amantiirra Daawit bileena takka addunyaarra jira Daawit kan wangeela Daawit ejje moo najjine akka wangeelaatitti hin jedheen. Akkasittiin gaafatteen si deebisuu qaban. Gaafadhe akkasittiin gaafadhee ture booni. Ikkoo Daawit nama fooniidha. Okay. Daawit kufeera. Daawit kun. Daawit sababii inni ejjee sababii inni kufeef immoo Waaqayyo isa adabeera. Na dhaggeeffadhu waan adabbisaati waliin si gaafadha. Daawit nama ejje nama ejju moo nama hin ejjine? Ammati waa'ee Waaqayyoo na gaafachuu waa'ee Yesuus Waan Kiristoosiif dhufte moo waa'ee nama fooniif Waaqayyootiin dubbachuu jira. Wangeela irraan dubbachuu jira. Waa'ee nama fooniif dhufte moo? Nama sibiilaatiif hin dhufe. Isa immoo dhaqee sibiilaa wajjin haasa'ika. Eegaa nama sibiilaa naa barbaadi naa fidi. Maybe sumaa sibiila nama sibiilaati. Adeemlem. Jalqaba waa'ee Yesuus Kiristoos kaasaa turte. Waa'ee kana naa deebis dura. Yesuus Waaqa miti. Daawwinni beektaa akkaan jedhe takka tuna naa deebis. Yesuus dhaggeeffadhati. Dhaggeeffadhi addaa miti naan isin. Waaqa mitiitti. Zorbal jechuu deema booda booda. Dhaggeeffadhu. Ishi suutannoo jaafura kee kana qabbanis foonoo fi afura nagaa qabdaati. Hora basuma parsantaa dhibba. Ishi gaddeebi'ee waan jedhe wangeelli kan keetti irratti caafamee jira Daawit jaartii namaa taap godhe mongoone ejje moon ejjine bira ga'e mongeenya. Diqaalaa irraa dhalche moon dhalchine. Dafi. Godheera. Daawit mootichi haadha manaa qo'isitti nima. Godhe naan jette godhe naan jette dhaabbadhu hayyee. Godhe. Haadha manaa Uuriyaa. Wangeelli kee. Qooyi amma Waaqayyoon kan kee Yesuus Kiristoos hiddi dhaloota isaa eessatti gala? Yesuus Kiristoos seera uumamaa irratti gaafa dubbistu Waaqayyo jalqaba ture. Akkas hin jenne hiddi dhaloota Yesuus yeroo hiddi dhaloota Yesuus Maatiyoos fi Luqaas kan dubbatan Daawit ejjaa kanatti gala moo hin galu ilmi Waaqayyoo kan keeti? Hin galu. Yoo gale Islaama maaliif jettee naan jedhe? Maaliif jettee naan jedhe? Waan jetteef hin barbaadu ragaan sii kan nu deemu ammaas kanaas. Beekama isatti jechuuf deemtu beekama. Amma ijoollee mini abbaa koo aboo ergaanti sa hundi uummanni guyyaa na dhaggeeffachaa ooltan addoon. Maqaa kamiin na dhaggeeffachuu ture Khadijaa bintu Muhammadi moo? Isin durumaayi. Leencoo. Akkuma maayikiraafoonii kallattii arfanii niitanii magaalaarraa namarraa iyyaa ooltan asirraas iyyaa. Mee dhaggeeffatu maqaa Yesuus fayyisa jedha caccabee kiraanchii deemu. Yesuus fayyisaadha. Maal fayyisa? Allaan namadha. Caccabaa meeqa dhaggeeffatu? Caccabaa meeqa baldaa haydan qabne meeqa waldaa wangeela lallaba kan Yesuus yoom fayyisa jira kana? Maadhiistanii dhufaa jirtarre nu bira. Ma bal'aa isinuun fayyisne maal isin bira goone isinuun fayyisne caccaba. Jaamtanii naafattanii maan nu bira dhuftanii fayyiture. Yesuus Kiristoos akka ifiifuu caccaba. Maa fayyitu dhuftanii.
Yesuus Kiristoos akka madaa ofiifuu qabu ofiifuun fayyinni beekta akka waraanamee madaan isaa inni nuun fayyin akkamiin fayyisa. Anyway bira kutayya. Fariisota warra ciraa keessanidha kan waraanee ajjeese yeroo sana. Yesuus Kiristoos immoo cubbuu biyya lafaa cubbuu ilmaan namootaa baadhachuun dirqama isaati. Hadiisa amma takka ittiin muduu deema qoya. Amma. Na dhaggeeffadhu. Ayyeessa dhaggeeffadhe. Dhaggeeffadhaan dhifama carroon akkanii ta'a. Dhaggeeffadhu. Ilaame. Yesuus Kiristoosiin kan fannise. Jetta. Fariisota. Fariisota. Saduqoota. Hattoota. Okay. Saamtota. Yaa. Munaafiqoota. Yesuusin kan waraane. Okay, kan waraane. Yesuus kan fannise. Okay, jarri kun nama moo namaa miti warri Yesuusin waraane. Nama. Yesuusoo nama moo waaqa. Yesuus waaqa guutuudha. Warri saaduqoonni gartee waan nama waaqayyoo kee waraananii mi? Na dhaggeeffadhu. Amma na dhaggeeffadhu dide. Yesuus waaqa guutuudha nama guutuudha. Okay, waaqayyoo kan kee nama guutuu waaqayyoo guutuu kana saaduqoonni waaqayyoo guutuus nama guutuus waliin waraananii mi qabanii? Ofirraa dhowwuu hin dadhaba miti. Akka fadhe hin dandeenye maal danda'a yaa waaqayyo akka fadha keetoo xoofoo dhiphinaa kan narra dabarsee dheeboo ture. Waan jedhe. Wangeela Yohaannis dhaggeeffadhu. Gobas ifaa wajjin haasa'amee waan siin jedhe. Dhaggeeffadhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 dubbisi si bira jira mini. Waaqayyo akkasi tokkicha ilma isaa. Amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Ilmaayyee waan siin jedhe warri gartee Yihuudoonni saaduqoonni eenyu mormituun kun waaqayyoo kan kee abbaaf ilmaas walumaan rukkutanii mi ajjeesanii mi? Ilma qofa ajjeesan moo abbaa ajjeesan? Abbaaf ilma miti abbaa ko. Ilma abbaa dura ilma ajjeesanii mi jarri? Waaqayyo abbaani. Waan lamaaf ilma isaa biyya lafaatti erge. Na dhaggeeffadhu. Waaqayyoo duraa ilma Yihuudoonni waaqayyoo kan kee duraa ilma ajjeesanii mi? Ilmadha. Ilma waaqayyoo ajjeesanii mi? Na dhaggeeffadhu. Akkuma Oromoo irraa gartee mootummaan ilma Oromoo ajjeesutti waaqayyoo kan kee taraa ilma isaa ajjeesanii mi? Isa keessa hin galin. Hin galin. Biyya lafaaf qabu. Okay, ilma waaqayyoo kana ajjeesanii mi dura ilma waaqayyoo? Waaqayyoon eessa jira ilma isaa irraa kan dhorkateen? Waaqayyoo abbaani. Waan lamaaf ilma isaa. Yeroo ilma isaa ajjeesan kana eessa jira? Waan lamaaf ergee na dhaggeeffadhu. Waan ergeef sin gaafanne. Gaafa ilma isaa kana kana dura ajjeesan eessa jira waaqayyoon? Lola banuudhaaf hin dhufne ka ilmi isaa kun akka inni cubbuu ilmaan namootaa baadhatee abbaan qooda keenya akka inni du'uuf. Ante maal taateet? Maal taaneen? Anaa miti maal ta'een? Qooda saba isaa qooda biyya lafaa kana ilmi isaa mataatti fudhatee fannoo irratti fannifamee akka inni du'uuf. Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergee jedha. Yesuus duuf dhufe? Utuu tokkichi ilma waaqayyoo Yesuus waa'ee keenyaaf hin duune ta'e akka guyyaa sanaatti tokko keenyatu dubbatu. Waan naan jettu ilma waaqayyoo ajjeesanii naan jedhi kaabboo gabaasanii deemna carraa nama hedduu eeggata. Ilma waaqayyoo ajjeesanii miti. Waaqayyoo keetirraa ilma ajjeesanii miti. Yesuus jiraachuu dhufe miti akka fuudhee. Abboo kana siin hin jenne. Fuudhee biyya lafaarra jiraachuu dhufe hin taane. An ilmooti namni ajjeesu jedhe ilmooti nama ittiin dhiisu irraa hin dhoorwadha. Waan jedhe waaqayyoo kan kee. Okay, na dhaggeeffadhu. Waaqayyoo kan keetirraa ilma waaqayyoo ilma isaa ajjeesanii miti. Eeyyeen ajjeesaniiru. Jedha akka kiristaanee maa diddan jedhana? Eeyyeen ajjeesaniiru. Gooma ati miti gurbaan kun ajjeesu sitti hime kan jedhu kun waan kun buluu kidaaneen kun kidaane. Sitti dabala. Kidaane waan jedhe waaqayyoo kan keetirraa ilma tokkicha qabu tokkichuma sanuu jala ajjeesanii miti. Ameen. Hinka waaqayyoon ilma ni qabaa? Kunoo tokkicha. Tokkicha ajjeesan gaa? Bakka. Akka allaqe. Hin kaane immoo. Hin kaane. Baga jala ajjeesan. Abbaan namoochisan. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 immoo dubbisi. Bakka adeesse naa deebise. Fadduka. Tokkicha sanuu jala ajjeesan. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 dubbisi. Akka adeesse allaqe. Amma kanatti raa hojiin kee. Laala fidna ka naa deebistee bara. Kanuma. Kaameree sila hojiin kiyya. Haasaan kee kanuma. Yesuus itti tufanii wal too jedhanii mana tufa. Ati xumuratte carraa nama biraatti dabarsi. Efa wada mabraati. Carraa nama biraatti dabarsi.
Ifa Dadhabaa nagaan ta'uu siif haa keensi ta'u. hubadhe. Abbaga hubadhe. Dhaggeeffadhu. Atilleen waaqayyoon keetu dadhabeen isaarraa ajjeesanii. Maalan? Ayyoon Hin ajjeefillee dadhabe miti. maal dadhabee? Utuu Yesuus hin duune ta'e Yesuus anaaf situ du'a ture. nama ajjeese. Maal Utuu Yesuus hin duune. nama itti bu'ee Utuu hin ajjeese. fannifamne. Abboodhiis Anaaf- finne ajjeefne bar du'e. Waaqayyo kasi biyya ilma kan kee tokkicha waaqayyo sura ajjeesaniiti obsa siyaa kan fakka dhumate. Ayyee Okay, siyaada. jirtu nagaan siif haa ta'u. Ibnu walkamatis. Ifaa jirtu? Ashi nagaan. Yaa nagaan Nagaan. siyaada. Waan tokko dura Gurbaan miira dubbadhee nagaa nama kee san dubbadhee kee gaafii na gaafatta. Ayyee. Waan dura dubbatte irratti. Okay. Yesuus irratti akkasuma mootiyyuu Muhammad irratti namni godhu itti ani Yesuus irra na godhaati Muhammad irratti ni goota marii. Maal? Marii. Akkam? Marii dura Yesuus irrabbicha waaqummaa Yesuus irratti ati waan barbaaden dubbatta illee waaqummaa Yesuus nan dubbata. Waan bar Yesuus akka Yesuus waaqa waaqaa miti mata duree lamayyee Yesuus waaqa waaqaa miti wangeela bichaaraan hojjaa soite Qur'aana kijirraayis Muhammad ergamaa miti hojjine hasoita. Nanaasa. Okay, Quraana fi hadiisa irraa walii qabee nanaasa. Waan feeta Qur'aanuma qofarra Muhammad ergamaa Quraana miti. qofa itti amma Quraana bichaa fayyadamtaati. Qur'aana bicha ani waan sinjira dhaggeeffadhu laata. Qur'aana bichaa miti hadiisa irra. Ifaan dhaggeeffadhu kaa. Ni hasoita hadiisa irraayis ni hasoita ma. Waan sinjade. Kuni wangeela kuni Qur'aana miti. Dhaggeeffadhu kaa caalatti. Incufateen. Ani wangeeluma Qur'aana irraan barbaadu Qur'aana hin barbaadu. Wangeeluma keetirraa Yesuus akkan waaqan ta'iniin si hojjaasaa waaqa akka ta'e wangeela irraan hojjaasaa itti okay? Okay, nanaasa isa kana fudhadhee Goobas. jira. Atillee Muhammad irraa. Okay, Muhammad ergamaadha moo ergamaa miti Qur'aanaa fi hadiisa irraa isin hojjaasaa itti okay? Okay, qabadhee jira lachuurraa. Goobas. Thank you. Akkas. Galgala kanaa ta'uutii amma baay'ee naan mijeetu amma gaafii na gaafadhu. Galgala isaa tokko qacha na seenaa sumatti. Abshir. Yes. Okay. Gaafadhu. Waan sin jedhu Daawit sagaggalaadha moo sagaggaalaa miti? Yaa sagaagalee jira badii balleesseera badii isaa saniif ammoo Okay. dhiifama gaafateera waaqayyo. Ragana kan dhiifama raganaaf uumaa hin fidda. Waan jedhe akka kakuu moofaatitti namni ejje maaltu irratti raawwatama? Qixaatitti irratti raawwatama. Qixaanni san maali? Qixaaxni san maali? Nama ejje hin ejjin kan jedhu caafamni nama ejje maal godhan? Bishaan obaasan moo ni hidhan? Akkam godhan? Fakkeenyaaf ni ajjeefama qixaatii garaagaraa. Okay, goobas. Nama qixaata sin gaafanne boo? Qixaata sin gaafanne? Maal gaafachaa ture? Waan jedhe nama ejje akka kakuu moofaatitti namni ejje ni ajjeefamu ni ajjeefamu. Ni ajjeefama. Namni Daawit ajjeefame? taa'ee tokko faan nabiyyeedhaan yuuti isa ajjeesaa gina mootuyyuu waaqayyo Ansa badii ni sin balleessa. abbaa fadha namni seera buyya na dhaggeeffadhu akka kakuu leewwata 20 boqonnaa eenyu naa bana leewwata 20 naa bani mee leewwata 20 boqonnaa 10 Ahmad naa bani takaamdi. Okay, maal dha yaanni kee? Leewwata 20 atuma ifa leewwata 20 bani ifa atumaan. Ifa atumaan leewwata 20 boqonnaa 10 dubbi. Tama biraan jiru. Okay. Rakkoon qabu yaadicha isa dubbatuuti namni badii tokko balleessee badii isaa kana akkasumatti ni argata. Koi. In argataa miti waan seer ani waan sin jedhe akka kakuu moofaatiin sin jechuudha waan wangeela kakuu haaraa sitti haasa'u akka kakuu moofaatitti namni ejjee inni ejjees isin ejjitees ni ajjeefamu moo hin ajjeefamu dhagaadhaan. Okay, ni ajjeefamu. Daawitii fi intaltii Uriyaa jaartiin Uriyaa ajjeefamuu moo hin ajjeefamu. Isa jammar ishiin barbaadetti miti bargiddiidhaan miti akkas gootee inni waame. Goobazi naad okay wangeelaan dubbisaa koi miliquun amma ka leewwata 20 boqonnaa Kan dubbisi koi giddiidhaan akkas gootee uummata waamsa. dhaabbadhu waan fadhe dhaabbadhu kan hin dubbisaa akka jedhu waan akka kakuu moofaa leewwata 20 dhaabbadhu leewwata 20 boqonnaa 10 akkana jedha boqonnaa 10 akkana jedha namni tokko dhaggeeffadhu namni tokko haadha mana namaa biraa haadha mana ollaa isaa wajjin yoo ejje inni ejje isheen ejjitees lachuu mama malee haa ajjeefaman dhuga moo soba. Daawit jaartii namaati wajjin intala ollaa wajjin ejje moo hin ajjine.
Ay sejamar kacha biratti kan leewwatan. Sejamari kedis kama ifahaman. Akka kitaabni dubbatutti dubbachaa jirra. Okay. Nama lama kan wal barbaadanii ofii isaaniitti raawwatan. Irraan si deebe waan akkas hin jedhu. Daawud intala tana dirqiidhaan of biratti fidee intala Daawud ejjemoon ejjinaan jette. Ejjee jira balleesseera sin jedhee. Goobas akka kakuu moofaatitti dubartiinis isaan lamaan warri ejje maal toqa ni hidhaman moo ni ajjeefaman. Ay kun giddeetaadhaan okee akkas goosise. Gooba waan fadheen haa godhu giddeetaadhaan waan fadheen haa godhu ejjemoo Daawud okee Daawud okee Daawud ejjemoon ejjine isii dhiisayye Daawud ejjemoon ejjine. Ejjeef jira kitaaba qulqulluutu waaqayyo hojjeteen jirta badii balleessee. Namni ejje maal ta'uu qaba. Namni ejje nama lamaaniiti warroon dhirsaa fi niitii qaban nama wajjin hin ajjeefamu jechuudha. Dhaggeeffadhu isa dirqi waan jedha dhaggeeffadhu namni ejje jedhe akka fadhe haa ta'u fedhu reeppii haa ta'u fadhu waan fadhe haa ta'u ragaa fidatta. Daawud ejjemoon ejjine dubartii ollaa wajjin obboleessoo. Giddeetaadhaan balleesseera akka daffaruutii giddeetaadhaan balleesseera. Waan fadheen fadhu giddeetaadhaan fadhu jaalalaan haa raawwatu ejjemoon ejjineenaan ejjinaan jetteemi. Yaa kun either by force or willing. Giddeetaadhaan nimi waan kun raawwate. Waan fadheen maaliin raawwate inni intala tanetti. Giddeetaadhaan uummattoota sanii waamsisee kana gara shiddatee okay ejje dalagee moo inni ejje jedhama moo hin ejjine jedhama. Okay, namoonni akkasii qixaatii isaan kaffalaman siqilii shantama isaan kaffalaman. Nadaggeeffadhu. You don't even listen to me. Why you rush? Nadaggeeffadhu ka. Waan si jedhe. Kitaabni qixaatii garaagaraa kennaate. An quraanaa si dubbisu jira. Ifa yoo kana taane kan waliin haasawne. Maa kana daqiiqaa meeqa waan sekeendii takka naa deebisu. Qixaatii garaagaraatiif fakkeenya. Mee nadaggeeffadhu. Qixaatii garaagaraa. It's apply. Namni gartee fornicate namni ejje jedhe. It apply to any either by force or gartee willing. Fadhinnaadhaan dirqamaan haa ta'u ejje namni ejje jedhe. Ammaan yoo nama tokko dirqee itti ejje jedhamu hin jedhamu. Ko badii balleesseerta badii saniif ammoo tuyyuu kabiraan lafa. Badiin raawwadde saniif ajjeefamuu hin qabu. Okay, akka ginnan badii san tula kama fakkeenya fi hoo walii galteedhaan ta'uu taate ni ajjeefamtoo walii galteedhaan taane ammoo tuyyuu. Baraka kum nadaggeeffadhu ammaliif Daawud Raayisiidha. Baraka kum ofaa keessa jiraadhee yoon hin dirqiidhaan dubartii takkatti ejje ajjeefamuu hin qabu waan. Okay, ajjeefamuu hin qabdu birrii kafaltaa jechaadha. Fidi ragaa naaf fidi namni ejje birrii kafalee kan jedhu naaf handi bakka ragaa. Namni ejje. Ragaa naaf handi. Dhaggeeffadhaa jiran. Ayyee baase. Namni ejje birrii kafaluu qabaa bakka. Nama kafaluufis ni hima. Ajaa'iba. Argitanii Ahmad jirtu? Wallaahi uummata wangeeluma wakkatu. Jira ustaas. Bakka mijataan jiru sanitti. Hamdi jirtu? Ibnu. Abo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Intala tana zala baasna qoya. Gaaffisan deemu. Qoya hafidu. Okay, zadaagimi 22 dhaqiin. Maali zadaagimi? Okay. Bauna fakkaata keessa dhaqiin. Keessa deebii ta'uu dhabu. Okay, keessa deebii. Keessa deebii zagaagim. Keessa deebiidha. Seera boo. Zadaagim. Oh, zagaadim. Khair inshallah. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Zagaadim. Boqonnaa 22 lakkoofsa 9 irraa. Zagaadim. Bakka zilalau jaanii irra kutan hunda qaba jaan zigaagim kun. Bakka zilalau jaanii irra kutan qaba jaanii zigaagim kun Amaranya. Debbo lakkoofsuma 19 sanuu an jiru 8 ni jira. Sinayaan tokko abbaa. Seera boon seebbo kana keessa keewwat seera keessa deebii 22 19 jettee.
fakkaata. No, I don't know why. Kun hin qabu kudha sagala kun ni qaba. Sababii inni durba Israa'el irraa maqaa qabee kaa'eefis meetii shaalii 100 mijjanu abbaa intalaatiif gatii abaasan. Intalliin immoo haadha mana isaa haa taatu bara jireenya isaa guututti jedha. Ayyee. Oke, achi biratti hinda fareeraami. Sababii inni badii kana balleesse qixaate akkanaallee argamuu jedhe kitaabni qulqulluun qixaatii garaagaraa kenna. So daawwitiif illee waaqayyo qixaatii adda addaa kenneefii jira jechaan. Okay, kan daawwit kanneefi birrii kanneefi. Okay, amma ragaa eenyu kannees daawwit ajjeesee maqaa lolaa erga ajjeesiseera. Hold on amma kan meenna daawwit eenyu birrii kannee meessa baase birrii. Gara lolaa erga ajjeesiseen raamiti dhirsashiin. Eenyuudhaaf kenna. Waan siin jedhe abbaa eenyutiif kanna jaarsasiitiif kanna moo abbaa intalaatiif kanna. Kuni waan asii okay warra jaartii namaa namni akli jaartii namaa taap gootee jaartii akkamiin si dhiisa sila jaartii du'e waan si jedhe abbaa isiitiif kanna moo abbaa isiitiif kanna moo abbaa mana isiitiif. Hold on. Abbaa mana isiiti abbaa mana isheetiif jaarsa isii for her husband or for her father. Okay, warra ishiiti kenna yennaan dubartittii warri jiraatu. No, na dhaggeeffadhu. Abbaa isii dhalcheef kanna moo jaarsa isii kan duraa saniif kanna. Obboleessa akkas biratti qaaqaa jiru dubartiin mana jirtu akkas taate. Waan siin jedhe na dhaggeeffadhu. Akkuma feete intala takkatti intala namaa gaa'ila mata dureen akka jaartii namaan jedhu dhaggeeffadhu jaartii namaatii miti hundu gaa'ila intala neerumini jaartii namaatii miti dhaggeeffadhu. Seera gaa'ilaa galuuf abboomii kenname jedhe kun mata dureenu waa'ee dubartii heerumteetii miti. Mata dureen isiitii dubartii heerumtee miti. Mata dureen hin dalagu birri sana abbaa intalaatiif kan okay na dhaggeeffadhu mata duree quraanni mata dureen qabu waan sin na dhaggeeffadhu birri sana ifa na dhaggeeffadhu birri sana jaarsasiitiif kan namoo abbaa isee dhalcheef kanna. Okay, achi biratti okay qixaatii garaagaraa akka jiru sin mul'isaa jira malee inni kanniitiif qabu gabaabsi goobasi birri intala tana kan maqaa balleessana jaarsa isiitiif kan namoo birri jaarsatti hime intala jaartii ta'eetiin akkana godhe jedhee kannaaf moo abbaa isheetiif maantiif haa kennu jechaadha achi biratti birri miti si jammara achi biratti meetiidha kenni jechuudha meetis warra isheetiif kenni kenna. Daawwit eenyuuf kennee? Ayi kenne sin hin jenne qixaatii garaagaraa akka jiru sin mul'isaa hin jiru kanaafuu ilaalchu daawwit maal godhe isa kanne. Okay, ni ajjeefamu ajjeefamu daawwit. Hin ajjeefamne sin jedhee bar qixaati sangii waaqee kana ajjeefamu daawwit akka qabu ni ajjeefamu ajjeefamu. Ajjeechaa miti qixaatiin ajjeechaa bichaa miti qixaatii sana ammoo tuyyu argate. Okay, waan kana shelle dhibba kana baasee jira daawwit baasee. Maal ka jedhu? Amma boqonnaa naaf fidde kana maaliif naaf fiddeeti? Hin baafneemi? Okay, qixaati isa waaqayyo isaa kennee bichaadha. Hin baafneemi? Eeyyanii. Maal wangeelatti hin dalagamu jechuudha. Kanaaf wangeela dalagamu qaba. Wangeela kan irratti raawwatamne qixaatii tokko bichaa eenyu jira siin jedhe. Qixaatii tokko bichaa eenyu jira siin jedhe. Filannoo qabda. Ayi waaqayyo akka barbaade nama qaxxaa qixaatii sana ammoo tuyyuu itti kennee jira jechuudha. Qixaatetti kanne raawwatee ajjeefamee moo birri kafale. Ajjeefamee maal siqaa garaagaraatti irraan bahee mana keetii waan akkanaa hin badin jedheeni okay waaqayyo isa sanii waan jedhanii isarratti isaan baan ajjeechaan kan irra raawwatamtu isarratti moo qaama biraarratti kan ajjeechaan nama ejje kan ajjeefamu ilmo yoonaan ejje ilmootiyya moo ana ajjeefama. Isarratti kan raawwatamu. Ajjeefamee ajjeesanii isarra raawwatanii. Hin ajjeefamne. Goobas. Maaliif hin ajjeefamin? Qixaatiin tokko bichaa waan eenyutu jira sin jedhe qixaatii garaagaraa jira waaqayyo akka qixaatii naa fidi bakkuma qixaata gartee waaqayyoon daawwit birri kannee yee daawwit hin kanneen. Birri miti siqillee mormaati meetiidha sin jedhee bar meetii sana ammoo tuyyuu qixaatii meetii kannee eenyuuf kannee. Qixaatiin kara bichaa miti sin jedhee barkinoo. Duuba ragaa naa fidi ka inni gartee dhiifama argachuu jechuun waanni kuni. Waaqayyo dabarsee bar
waaqayyo dabarsee bara. Isa kanaaf illee waaqayyo kenne. Ashi Waaqayyo dhaggeeffatu. dabarse. Xaafi duraas illee waaqayyo kennaa as biratti illee ajaja kana waaqayyotu kennaaf jira. Okay baddii kana balleessiteen jirtaa jechaan irra daawwitiin. Okay, waan siin jedhu daawwit jireenya bara baraan seenamuun seenu. Ejjaan namni ejju. Dhiifama gaafateera waan ta'eef seen. Eessa dhiifama gaafate? Okay isa dhiifama gaafatees. Dhiifamallee gaafatu yoo amma fakkeenya no na dhaggeeffadhu. Ejjitee dhiifama gaafachuun hin jiru bara. Ejjitee naan seerri sirra raawwachamuu qaba bara. Seerri sirra raawwatamuu qaba. Ajjeefamuu qabda. Okay, qoy eesh eenyutu seentu siin jedhe mootummaa waaqayyoo seentu ka jedhu jira. Akka mootummaa waaqayyoo sagaggaaltu mootummaa waaqayyoo ni seenti moo seentu. Dhiifamoo gaafattee seenti. Okay Maatiyos namni ejje tokko ajjeefa. Namni ejje tokko okay fakkeenyaaf yoo bara kakuu moofaa keessa jiraattee ati ejjite si ejjeesan moo sin ajjeesan. Si ajjeesu jaa. Gobas daawwit san araara cubbuu kan kee araaraati miti ni seentaami jireenya bara baraa yoo ajjeefamte miti. Ay badii saniin balleesteerta badii saniin akkam seentare. Badii saniin eega ajjeefamte itti gaafatamta ammallee deebite. Maal jechuudha? Badii ejjite saniif amma fakkeenyaaf yoo waa hatte mootummaan tokko waggaa 10 hidhamta jedha siidhee waggaa 10 booda si gallakkisa mootummaa biratti gartee ulii yakkamaan taatu wayii hidhamta ulii. Yeah, okay, kodura ajaja sasii kenna rabaringa waan kanan godhi waan kanan raawwatis raawwatan qexaaxaa jira ammoo qexaaxaan lubbuu isaa hin ajjeefamti sababa ajjeefama saniin jireenya bara baraa seenamoo si'oolii deema. Badii balleessee rabara sababni ajjecha sun ture. Okay, kanaafuu namni cubbu okay ajjeefamuu baatu garuu jireenya bara baraan argatu gara si'oolii deema jechuu miti. Yoo jiraate dhiifama gaafate okay dhiifama saniif waaqayyo hin dhiisa ginaan badii san balleessee jira akkasumatti seerri gaafatu sin dhiisu bara seerri amma fakkeenyaaf dhiifama gaafachuu waaqayyo kan kee dhiifama hin gaafate. Seera lafaati miti kaka seera lafaa sa'an jiru. Okay akka seera waaqayyootitti yoo ejjite ni ajjeefamtaami. Yaa ni ajjeefamta badii balleesteerta waan ta'eef. Okay badii balleessu ajjeefama seera waaqayyooti seera waaqayyoo sirratti murteeffame seera waaqayyootiin si ajjeesanii eega biyya lafaarraa boqotte booda guyyaa firdii gaafa xumuraasan jireenya bara baraa ni argattamoon argattu. Badii balleessee waan ta'eef ajaja duraa san diddee waan ta'eef hin argattu. Okay akka wangeelaatitti badii balleessiteef osoo hin du'iini otoo hin du'iin dursa araara gaafatta akka wangeelaatitti rabbiirra akka wangeelaatitti lamaan ni nyaamu shi daawwit dhiifama gaafachuus argiteeti. Qoy jechuun waan fadhe gaafatus gaafachuu baatu ajjeefamuu qaba jedha seerri gartee. No. Dhiifamaa fi miti. Gaafatee miire gaafatee sa'aatuma saniif fadhuun gaafateen ani fakkeenyaaf bara kakuu moofaa keessa jiraadhee yoon ejje waaqayyoon dhiifama yoon gaafadhees ajjeefumaan qaba malee nan dhiisan waaqayyo dhiifama gaafate jedhamee hin jiru. Ardii kan irratti kakaatee waaqayyo ammoo tiyyuu. Beeke. Oy gurbaa birraa nu dhiisi. Daawwiti dammoo na dhiisi. Taatiif laatiin qaxxaameera ijoollee isaatiinis. Oy Maatiyos keessaan si dhaqa. Sagaggaaltuun mootummaa waaqayyo dura tokkoffaa seenti jedha wangeelli. Dhugamoo soba. Okay gara sittiin deemna gin daawwiti balleessee jira badiisaa saniif dhiifama gaafatee. Ajjeefamuu qaba fadhu haa fakkeenya nama ajjeesee waaqayyo namaan ajjeesee waaqayyo dhiifama naa kana bannaan dandeessanii. Ajjeefamuu qabamoo seera waaqayyooti moo seera waaqayyootiin namni ajjeefamuun abboo akkuma afaan sitti haasa'u jira. Seerri waaqayyo ajaja tokko bichaadha eenyu sin jedha ajaja garaagaraa tajeessanii keessa ammoo seera waaqayyo ajjeese kan jedhu haa ajjeefamu namni gartee ejje jechuun seera waaqayyooti moo seera waaqayyooti miti. Seera waaqayyooti badii inni balleesse saniif goobas badiin nama ajjeefamuu qabu moo qabu. Akka badii sanitti lallama akka badii saniif ammoo namni sun waaqayyo akkaataa garaagaraatiin kan isaa socho'an nabii waan ta'eef. Waanuma kana akka nama daamii tokko maataa naafeetis nama ismaartidha. Waan si jedhe namni ejje ni ajjeefamoo ajjeefamu. Hin ajjeefama. Hin ajjeefamu. Daawwit ajjeefame. Okay ejjaa sunu isa kam? Ejjaan sunu isa kamish? Ejjaa akkamna ejjaa maal naasa ejjaan taafuraatiif tafoonii jira. Akkasiin hin jenne fakkeenya fi dubartii takka gidduudhaan hoo dafartee qixaatii ati goonaa jettu jira nama lamaan immoo tasmaammatee hoo raawwatte isa sanillee qixaatii garaagaraa jira ejjaa garaagaraa waan jiruuf. Ejjuma jedhamti boos ejjuma jedhamsanis. Ejjaa biratti kaa sun yaada Okay waan jedhu
Akka jedhu nama ejjeetu mootummaa Waaqayyoo tokkoffaa seenaa jira jireenya bara bara wangeelli kan kee. Akkuma haaraa Ustaaza keessatti bakka takka erga dhiifama gaafate Waaqayyo dhiifama godhee erga Waaqayyo dhiifama gaafatee dhiifama godhee fi intala Daawidii fi ilma Daawid Waaqayyoon maaliif walitti kaasee gaafa kaan sirra irratti taaptaaf golgoda jarri obboleewwan walitti kaasee sababa cubbuu sanirraa sababa itti aaree itti dheekkameef maaliif obboloota taaptaaf golgoosisaa Waaqayyoon mee waan kana deebisida. cubbuu godheef karaa kana gattaan abduun itti himu. Cubbuu godheef araara gaafatee nuun hin jenne isin. Araara dhageeffatu. Inni araara gaafate Waaqayyo godhee hin gooneen bara waan biraati. Erga araara gaafatee Waaqayyoon cubbuu saniif jecha obboloota ilmaan Daawit intala Daawidii fi gurbaa Daawit akka walitti taphatan godhe miti. Ilaa dhageeffatu lubbuu isaatiif araarri ta'ee jira. Lubbuu isaatiif araarri ta'ee jira. Eenyu godhe? Foonkeetiif garuu itti gaafatamuun dirqama keeti biyya lafaa kanarratti. Ahaa, araara godhe foon keetiif itti gaafatamta. Eeyyen. Akkam jechuu? Siin galu silas immoo ifaaf dukkanni waliin argodha sagalee Waaqayyoo. Dhaabbumee akkasittiin jarjarinii ifaa fi dukkanatti hin fiiganii maqaa isaatiin maaliif ilmaan Daawit taaptaaf wal goosisa Waaqayyo? Mee eessa bira goose mee haalaan nuti as baasi. Maaliif ijoollee Daawit hoo wal galaa wal ajjeesisiisa? Waaqayyo tajajee walitti taaptaapee mana jettu kana Waaqayyo walitti tajajee mee ragaa nu kennu. Eenyutu ajaje? Eenyutu ajaje? As baasi kaa boota jettuuti. As baasi. Eenyutu ajajee? As baasi siin jedhee bara durumayyuu waa as baasi. As baasiitti yaada isaa san muluu hin dubbisnaa jecha. Okay, bari yaada isaa muluu takka illee hin dubbistu. Ijoolleen Daawit ilmi Daawit obboleettii isaa taphate moo hin taphanne? Hin taphanne naan jeessi as baasi. Taphatee jira siin jedhee barbaaddii balleessee jira okee inni illee achi biratti. Eega taphatee maaliif taphatatti? Obboleettii isaatti maa taphata? Maaf taphata maali Muhammad Sarratanyaa wajjin maaf taphata qabee? No, surraga naa fidda. Surraga fidda. Si fidda. Kinoo qaxxaayi gaafisi gaafadhaa si fidda. Surraga fidda. Kana maaliif taphata dura kana naa himi maaliif obboleettii gudeeda? Ekkoo gudeedee rabeen balleessine siin hin jenne barbareedummaa shi maaliif jecha waa'ee sababiin isaa maaliif badii tokko namni karaawwateef badiisatu raawwateef. Sanii miti sababii maaliitiif jecha. Sababiin kamaal micatti san argeeti mi duratti bareedee akkasuma fakkaataa seenichi isaa achi booda shi sana fitte. Bareedee obboleettii hojii rafe. Yaa badii balleesseeraan badii balleessan eenyu siin jedhu namni balleessee jira. Bareedee obboleettii hojii rafe. Okay, abbaan isaatis nabiyyiidhaami akka macaafa keessanitti. Yaa nabiyyiidha addis kitanii keessan nabiyyi jedhanii. Erga nabiyyii ta'e nabiyyiinis jaartiin namaa itti bareeddeetti itti taphateemi. Balleessa jira siin jedhee bar namni hin balleessine hin jiru. Gaaffiidha balleessaan dubbanne. Abbaan isaatis obsi. Abbaan isaatis jaartiin namaa itti bareednaanii qabee taaptaap godhe akkasumaami. Balleessa jira badiidha. Okay. Eeyyeen ilmi isaatis obboleettiin isaa wajji dhalatte itti bareednaan qabee taaptaap godheemi. Eeyyanii siin jedhee barbadii balleessanii jirani kunniin marti namni balleessine. Hundinuu cubbuu hojjetanii jira. Abumuwaasa yoo namni nama bareede abbaan jaartii namaatii itti bareednaan taaptaap godhe. Ilmi obboleettii wajjin dhalate itti bareednaan taaptaap godhe. Maal jechuudha isaa? Maa cubbuudha siin jedhee bar kunniin eenyutu Waaqayyootu jira ajajee Waaqayyo raawwadhaan jedhe. Cubbuu kanaaf yakki isaanii maali? Isaan lachuutu yakki isaanii maali? Kenoo dee. Fidi. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 12 irratti deemi dubbisi. Baddii isaaniitiif fidi. Abumuwaas nu dubbisa. Fidi yakka isaan lachuutu sababii cubbuu isaaniitiif fidi. Kaanis abbaan jaartii namaa taaptaap godhu yakkasaa. Ilminis obboleettii taaptaap godhu yakkasaa. Davi dubbisi. Dubbisi siin jedhee barani kakkinoo waan kana akka daawwitii dubbisiiti. Obboleessaa mootu yu deemiti as baasi boota saachaa. Obboleessa maal ilma isaa jedhee bu'aaye. Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 10 irraa dubbisi akkas. Dubbisaas taas. Barra kaasitti naataan ergee lolaanii ture jechaadha Waaqayyo. Anillee gaafiin qaba okay. Abdus ijoollee miiti godhi jala jala jirti. Iris warri murid rakabdan miiti godha. Saamu'eel lammaffaadhaa 12. Okay. Meeqa faaraa sii dubbisa? Yaa gubbaarra okay gubbaarra tokko faaraa dubbiste gin naatanii waan nama itti argaa achi badu fudhanumarraa dubbise.
qixaati isaa jira jecha fadhiisa. Kudha lama kudhan. Daawit namicha. Kun dheeraa kitaaba xiqqaadha. Naataan kana irratti torba. Naataan kana irratti Daawitiin namni kana godhe si Waaqayyo gooftaan Israa'el irratti mootii akka taatuuf anaatu dibe si moosise. Harka Saa'olis si oolche. Mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaas akka ati fudhattuuf. Waaw, Waaqayyoon akka nama godhe dubartoota akka fudhattu. Waaqayyo akkana isaa godhe dubartoota. Dubbisi bakki dubartoota jechuun waan biraati. Okay, hiika biraati. Dubartoota jechuun waan biraati. Dubbisi kaasii kenna bichaa dubbisi. Dubartoota jechuun maal jechuudha? Waan biraan naan jettaa dubartoota jechuun? Dubbisi haa fudhattu jechuun haa bulchuu jechuudha malee waliin haa ciisu. Haa bulchuu? Oo dubartoota jechuun haa bulchuu jechuudha? Kennaa mootota waan sanni sii kennee akkana sii kenne dhee dubartoota akka fudhattuuf jedheen abboo dubartootaas akka fudhattuuf hayi dubartoota akka bulchuu fi maalaa godhu dubartoota akkam godhan fudhatanii haa bulchuuf okay biyyatti isaa kenne akkana kelee sii kenne mana dhee gubbaarra dubbachaa jira biyyoota isaanii haa bulchuuf maal kofaltaati hiiko eenyu akkasii hiike wangeela eessatti akkasii hiikame innuma kun yoo kee barbaadde as baasitti haa dubbisu. Waraabbii keessa kaa'anii hiikanii mee eessatti akkasii hiikan? No, afaan Oromoon shawwaddaa ifa. Wangeela jechuudhaaf hafuuraan malee hin danda'amu. Maal hafuura? Kun shawwaddaa. Yesuus hin jenne Yesuusota akkaan jedhe isin kijibe kun kijibe waldatti isin karaa horrattan. Dubartoota akkas akka fudhattu ajaje dubartoota akka fudhattu dubartoota namaatis akka dubartoota takkaa miti dubartoota hunda akkana ajaje jechuu Waaqayyo. Gartee akkana jedha. Mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaatis akka fudhattu akka ati fudhattuuf siif kanneera. Siif kanneera akka bulchitu ajaa'iba yeroo kana hin jaaladhu yeroo namni kijibu dhugaa rabbi sirraan tolu ifa dhiise siif kanneera. Dubbisiisin jedhee barii osoo laalletti waan kana dubbata malee waan biraati miti okee. Hiikotam laalle afaan Oromoon dubbisiidha bara maariffaa miti akkamiin naa hiikta Oromiffaati. Jira miti hiika abbootaan fudhannaa bara. Tafsiira kun tafsiira afaan Oromooti. Tafsiira maali kun hiika qajeeladha. Tafsiira jechuun afaan tafsiira kun maali afaan Oromoon dubbisu jira maal tafsiira. Hiika abbootaa beektaa tafsiira fakkeenyaaf Abbaasii bin Kateer manaamna sanniin beektaa tafsiira abbootaa osoo deemtee dubbistee. Fidi nama tokko koomentarii dubartoota jechuun akkana mootummaadha kan jedhu fidi koomentaruma tokko faranjiinaa kan nime. Abboota naan jetta. Dubbisii fitimee abu wanti kenne sana. Kan fitaa qaba. Dubbisan gida biraas siif kanneera. Okay. Namoota Israa'elii fi namoota Yihuudoota akka mootuuf siif kanneera. Yoo kun sitti xinnaate immoo kana caalaayyuu siif naan kenna ture. Ajaa'ib. Ati garuu Uuriyaa heetichi billaa amaanootaatiin rukuttamee akka ajjeefamu goote. Ajaa'iba! Haadha mana kee godhatte. Waaw! Ajaa'iba! Nama hattuu yaaqi. Kana godhatte raajiin akkana godhate jechuun Waaqayyoon akkana deeggaree jechuun. Qalla dubbisiitti dubbisi. Okay, noon qallanneera godhatte. Gartee ija koo duratti wanta hamaa sana hojjechuudhaan maaliif dubbii koo tuffatte? Eegaa sababii ati kanaafuu waan badaa hojjetteedhaan hiraame? Qooshes biratti waan badaa hojjetteertaadhaan hin jiraan Waaqayyo. Gaariidha wayin jedheeni? Okay. Gaariidhaan maali kinoonni jedhe waan gaariin ta'eef Waaqayyo ajjeesaa jedhe waan gaariin ta'eef nama waan fokkottu Waaqayyo nama fokkota filateetu raajiin sila nama fokkeenya namaa ta'u rool moodeelii namaa ta'u. Inni dubbisaa fi kan jedhe asuma deggee ni dhaaba. Bara deemuu dhiisiti achi biratti Waaqayyo jechaan jiraami badii balleessitee fuulduratti jechaan jiraami. Badii balleesse Waaqayyumaatu ajjeesaa jedhe nama ejje. Amma dhiisi achi biratti jechaan jiraami. Dhiisinaan jetta Daawitiin jechaan jiraami. Maal dhiisi Daawitiin achi biratti badii balleessitee jirtaa ija koo fuulduratti jechaan jira achi booda moo qixaatiin ni kennuuf gaddeema dubbisee jechaa. Okay. Eegaa sababii ati gartee ana tuffatteef sababii haadha eessatti hin dhaabesse eessa kotee barreeffama kee mana Uuriyaa mana kee godhatteef ballaan namoota sanyii kee irraa bara baraan hin deebi'u jedhe.
Okay, billaan mana keetii hin badudha. Okay, translate yaa ta'e waan nan fedhan beekanii billaan mana keetii hin baduu jedhee kan inni qixaatii kana kennaaf yeroo cha dhabate inni balleesse waaqayyo. Maaf namtichi akkame kun akka jedhu keessa lakkoofsa keessa deebii 24 irratti cubbuu abbaatiif ilmiitti hin gaafatamin abbaatiif ilmiitti hin gaafatamin jedha. Na dhaggeeffadhu nama inni badii dalage sumarra haa barbaadamu jedha. Isa kan cubbame biyya lafaatittu seerri namaatu seera waaqayyoo kana daran caala. Abiyyiin ani badii dalagee ilma kiyyanne du. Waaqayyoon kan kee maatii inni isarratti waan raawwatame isarra waan raawwatame. Mana keetii kana waan hin badinii jedheen si biratti nalaanii jiraachaa waaqayyo miti. Isarra waan raawwatame. Mana keetii. Isarra sin harree fi bineensa ijoollee isaan jenne isarratti qixaatii lubbuu isaa. Isarratti miti. Mana keetii inni maalte Daawud maalte hin ajjeefame hin dhukkubsate hin du'e maal ta'ee waan biraata amma dhaggeeffadhu maal ta'ee waan biraata jecha biratti ammootu yookiin siqaan kun akka ni ajjeefame waaqayyoon namtichuma kanarratti ajjeesaa jedhe nama ajjeefame maa ajjeechaa isarratti hin labsin. Okay, achi biratti qixaatii kenneef hiraami waaqayyo mana keetii akkana wanni kun hin badin jedhee qixaatii kana kenneef. Waa'ee manarraa haasa'uutti hin jiru waa'ee Daawud yakki isarratti murteeffame maali isarratti himself. Lissulai. Kino yakki sarra murteeffame kino maati kino mana keetirraa waan hin badin jedheen yookiin mana isaa jechuun isa jechuudha. Mana isaa jechuun isaa miti isarratti maaltu raawwatame hin ajjeefame hin dhukkubsate. Isarratti mika kennaa jiru mana inni lebe mana san keessa jiraata yookiin mana kee keessatti. La ilaha illa maaltu irratti raawwatame maal ta'e inni naayime maal ta'e specific naayime ka ibsi kana maal ta'e inni hin dhukkubsate moo hin ajjeefame. Inni waan biraati okay achi biratti gini waan kana waan biraan aje maal ta'e na deebise kaifa maal ta'e waan biraati qixaati kana immoo ka waaqayyo kenneef sitti meerame eenyu kan qixaata kan balleesse eenyu mana isaati moo qixaata kan maatii isaati moo isa kan yakka dalage isarraa balleesse sirraa hin bayin jedhee mana isaa jechuun isaa jechuudha waan jedhe ifaa kiyya maal taate kan yakka dalage isa moo maatii isaati moo haadha mana isaati moo ollaa isaati isa jaa qixaata yeroo dalage qixaatni san namtichuma san raawwatamu nama biraarra raawwatama. Badii ofii san gara maatii seensisuu danda'a isa namni tokko saniif mana keessa seensisuu danda'aaf hin jenne bara qixaatni san Daawutiin eenyu kaase jammaraamu Daawutiin eenyu kaase maal taate Daawutiin eenyutu kaase dibeetoo mootii akka ta'u waaqayyo godhe san dhiise waan san waaqayyotu godhe miti adabbii isaati waan san jedhe adabbiin isarratti raawwatan maaliif san jedhee bara rabbi ramata amdi mee faradho akhi No, adabbii raawwatamuuti waaqayyo ajaja kenna okay badii ta'uu isaa bichaa naa kenni jedhe amdi isa san kennee jira amma gara gaafii adeema badii isatti qixaata isarratti murteeffame nuu kan isin jenne boo isatti ajjeefame moo ni hidhame moo biyyaa reebame dogongora ta'uu badii isaa san waaqayyo kenneef jira nan jennaan abo badii ta'uu hin beeyna bar badii ta'uu hin beeyna waaqayyoon nama badii ta'uu waaqayyoon nama hunda dubbate ejji akka waan foqqota namni ejji akka ajjeefamu waaqayyoon dabarse osoo badii taate ejjeesaan jedhu dhiisaa jira. Akkoo isaanii galanii raamiree waaqayyo Daawitiin ajjeese waan siin jedhe barkalla mee waan ni beekta nama amma bara kakuu moofaa keessa namni yoo ejje maal haa godhamu jedhe waaqayyo. Ejjaan garagaraa siin jedhee barbaadesoo. Garuma garaa sana maal haa godhu jedhe. Maala godhu garagaraa sana waaqayyo qixaatu garagaraa san keessa naayime qixaati garagaraa san keessa naayime ka Daawit waa kafalamoo ni ajjeefama. Lamu kichaan qixaatiin baay'eedha okay qixaatiin tokkoffaa ammaadhaa hin ajjeefama lammaffaan ammoo tiyyuu birrii kinoo isa mormaa kana siqillee kana dhibbaa san inni kafalu eenyuuf kafale Oye, qixaati sitti maaraan eenyuuf kafalamti qixaati sitti maa jira lammaffaan ammoo tiyyuu qixaana kana eenyu qixaata seera tokko yoo seera tokko lafa kaa'een seerri san gartee raawwatamuu qaba miti ani amma gartee nama ajjeeftee birreen kana kafalis jedhani namatti qaba maatii saniif kafaluun qaba ni ajjite ajjeefamuu qabda takka birree kafaluu qabda takka meetii waa kafaluu qabda eenyuuf kafalenni ilma haadha siiti moo jaarsa sii du'e ajjeese. Jammar qixaatiin nabiyyeedha kennamu qixaatii ayyate intala saniin ammadis intala sanii ta'u intala samiin intala saniif maal fanne maal godheef intala saniif intala sana haa fuudhuu jedha nam mitachitti san balleessee jira waan ta'eef haa fuudhaa gadhuma hin dhiisinii haa fuudhuu balleessee jira badii san balleessee jira warra shiitii agas kenne jaartii duraa ta'u
Jaartin duraa kamaal. Haati manaa tan duraanii too. Ayyoon nama jaartii qabu namni akkas jechaa dubbachaa jiru. Okee dubartii takka namni tokko akkas balleessa isas raawwatu jechaa jira. Namni haadha manaa qabu kan raawwate waan sana ejje kan haadha manaa sana qabu yoo ejje haadha manaa duraa tokko kan godha. Inni sun balleessa jira ajjeefamuudha miti namni niitii qabee ta'ee kaawwannaa itti raawwatu. Daawwit ajjeefameere. Qixaatii adda addaatu jira qixaatii san keessaa isa kana waaqayyo kenneef siin jedhee bara. Ajjechaa kun hin dalaguuf isaaf hin dalagamu nama akka kakuma faatetti. Nabiyyiidhaa fi namoota kaawwanidha akka garaagaraatti kenna waaqayyo. Nabiyyiin firii jechuudha. Nabiyyiin. Gaafii baay'ee Kanaaf hundee maal deebite? Kanaaf jechuun kana naa deebise ni ajjeefamoo daawwitiin ajjeefamu naa deebise haa ajjeefamuu jedha leewwata 20 irratti.